بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوت وردفتوت درسي كنا دروس رمضان ويانا الرأي إن شاء الله تعالى. متى دري الداتين حلقة تربفة، متى دري وان صوم بلسنه، متى دري حلقة جهف الرت فرنه وان توتا صوم بلسن جنه الراد بنيت الرجال شارع الرموت إن شاء الله. حلقة تنرت وين الرهاسينو درسي الرارتي وان صوم نمرة بلسن وانتوني صوم بلسن كيسا نمني تكو رمضان كيسا دقتيو وانياتي تكاهويو وادوغي soomni isaa hin baduu jecha. Akkana jechuun daguudhaan nam tokko gartanii waan gartee sooma hin qabne sehee tasatti yoo waa dhuge, tasatti yoo waa nyaate haala akkanaa kanarratti soomni isaa hin baduu jedhan. Laakiin wanni gartee tasatti nyaatan yookaan daguudhaan nyaatanii fi daguudhaan dhugan beekamtu. Fakkeenyaaf waan hin fakkaanne fakkeessuun ammoo namarraa hin maltu. waan akkasii keessaa hedduu ulamaanii waan irraa haasawan irraa nama wahiittu nyaata gartee qopheeffatee haalaan gartee taniin mandii waan jedhamu kana hin beeytanii nyaata kana guutuu qopheessee dhugaatii isaallee qopheeffatee ramadaana keessa nyaatee dhugee quufee ganaa ka'ee sheekaa bilbilee sheekota maal jettanii waan akkanaa gartee narraa argamte tasatti jedheen. Kanaaf soomni kiyya hin badamoo hin baduu. Mee namni akkasitti nyaatee akkasitti dhugee jee dhugamaan nama sooma keessa jiru sadarkaan ammoo nyaanni kun itti qophaa'uu uf nama yaadachiisu eega qophaa'ee haga nyaata kana hunda nyaatee fixuu hoo hin yaadatu, nyaata fixee haga dhugaatii irratti dhuguu hoo hin yaadatu. Kanaaf wanni namni dagalte jedhaniin nama tasatti gartee nyaata qophaa'e fa'aarra dhufee takkaa lama fudhatee yoosuu yaadataa akkuma san bishaan fa'aa harkatti qabatee yoo karaa deemaa jiraate lafuma kaluu keessa jechuudha dhuguun malaa yookaan mallee oduma karaa deemu yoo dheebote achi goreetiniin bishaan bitatee dhuguunni malaa. Hundaafuu daguu fi wanni daguun tahin nama maraafuu hin beekamti. waan daguu fakkaatullee waan hin fakkaannellee namni addaan hin beekaa. Kanaaf namni guyyaa soomaa keessa daguudhaan sooma isaa gartee balleesse nyaate jecha daguudhaan waa nyaatee daguudhaan waa dhufe dhuge soomni isaa hin baduu jenna jechuudha. Akkuma san wanni sooma hin balleessine keessaa namni tokko yoo ija kuulate koolii jechaadha. Kooliin kun gartee gosa qabaa. Waan kokkee keessa gad dabru jira, waan gad hin dabarre jira. yoo ka gad hin dabarre taate homaa rakkinaan qabu gartee sooma hin balleessu. Ka gad dabru san keessatti khilaafa iddoo ulamaatti jira. Waan fakkeenyaaf wantoota hadhaan isaa nuti ijaan kuulatan kokkee keessatti nama beeksisuu fi gad dabruu danda'a jedhan ofirraa eeganii sanii achitti koolii gartee ijatti godhatuun rakkoo hin qabu. Akkuma san waa dibatulleen sooma keessa sooma namaa gartee namarraa hin balleessu. Ramadaana keessa nam tokko yoo gartee qaama isaa qibaatii wayii wantoota gartee zayitii haa ta'u qibaatii haa ta'u waan silaa qaama dibatan dibate rakkinna hin qabu. Wanni kun sooma isaa hin balleessu jedhan. Akkuma san namni fakkeenyaaf odoo karaa deemaa jiru awwaarri jira. Awwaarri kun itti dhahee kokkee isaa seenee akka ammoo tunuhuu naannoo gartee itti waa motora gartee itti daakan kana faa dhaqee dubartiin faa achiteetti gartee waa daakadheettee dhayxee awwaarri gartee harcee kun faa kokkee seenuun ni mala. Takka waa wayita gartee waa dalaydu keessatti awwaarri harcee ishii dalaydu yoo itti dhahee kokkee seene homaa gartee isirra hin jiranii sooma ishiidhaa hin balleessu jechaadha. Akkuma san ammallee namni tokko yeroo gartee ramadaana keessa bishaan yoo daakee akkaawuu yoo dhiqatee qabbaneeffannaadhaaf yoo dhiqate soomni isaa hin badu. Hattaa otoo zuhurii boodallee taatee rakkoon qabu qabni nama gartee tiniin bishaan xuuxaa soomatu bada jechuun
انت هو جتشادا كنافو sooma balleessu jechaa sun gartee bishaan akkana yoo ta'e bishaan sooma namaa hin balleessa wanni jedhamu suni sirrii miti kanaafuu sooma hin balleessu jennaan jechaadha. Namni akkuma sana mallee funyaan isaa keessa waa seenanii kokkeetti gad dabran takkaa kokkee seenanii wanni gariin tasatti nama harkaa kokkeetti gad dabruu ni dandeessi. Wanni akkasii sunis sooma namaa hin balleessitu. Akkasitti gartee ramadaana keessaa wanni gartee gurratti cuunfatanii fi ijatti buufatanilleen sooma balleessitu jechaa yoo gadi dabrin kokkee namaatitti irraa haasofnee dubbannee jirra waan taateef saniifuu gartee wantoonni akkasii sooma namaa hin balleessanii kan akkanatti beekuu qabnaa jecha barakallahu fiikum. Maaliifi waan sooma balleessu kan sooma balleessine akkanatti cuunfaadhaan gabaabsinee walii ibsuun dirqama. Hedduu namaa gartee waan sooma balleessine waan sooma balleessu sehee soomni isaa bade jedhee ganaa achirratti rakkoon jirtu ganaa soomni kiyya bade jedhee nyaatee ganaa qadaa kafala waan taateef gariin ammootu wama sooma balleessu waan sooma balleessine sehee akkasuma gartee haalaan dalagama jecha. Kanaaf ahkaamni gartee soomanni ibaadaa jajjaba waan taateefi waan kana ofirraa beekuun barsiisuun diinii gartee alhamdulillah amma tolee bakka taa'u mana ofii taa'ee baratuu danda'a, bilbilee gaafatuu danda'a, darsii gartee adda addaa hordofee baratuu danda'a, ofirraa beekuun barbaachisaa jecha. Akkuma isa wantoota sooma balleessine keessaa nam tokko gartee ilkaan isaa yoo qaawwa qabaate ramadaana keessa ilkaan sanii guutuu yoo barbaade ilkaan guutuu ni danda'a. Wanni gartee sooma isaa balleessu hin jiru jecha. Lakki ammoo guutamuu didee yoo ka dhukkubee baasellee baasuu ni danda'a, dhiquu ni danda'a. Akkuma sana ammallee sooma keessa gartanii buruush adda addaatii fi siwaakaanillee ilkaan yoo siwaakate soomanni isaa hin badu. Hatta buruush garteetiniin sanii yoo siwaakate waan gadi dabru bichaa ofirraa kireemii isaa san akka gartee gadi hin dabarre ofirraa hin eegaa. Saniif maletti isaan gartee ramadaana keessa ilkaan siwaakatuun homaa sooman balleessu. Laakiin yoo gad dabraa ofirraa sodaate isa dhiiseetumaan mukumaan siwaakataa yoo of eeggannoo guddaa hin godha jechuu ka beeku taate jechaadha. Amma gartee siwaakatuu qofaan furuushaan gartee buruush isaa saniin garteetiniin farshaa talasnaa kajanii ka yookaan ilkaan buruush ilkaanii ka jennuun kana kanaayyee siwaakate soomanni hin badu. Garuu kireemiin sun gad dabra jechaa yoo sodaate dhiisuu hin danda'a. Amma siwaakatuu qofaaf soomni isaa hin badu yoo waan san gad hin dabarsinii jecha. Akkuma isa wayita ilkaan ofirraa baasillee ilkaan baasuu qofaanii miti. Dhiiga irraa bahe kana qofaan gartee soomanni isaa hin badu. Akka dhiigni gadi hin dabarre ni godha. San akkas godhuun isaa barbaachisa. Ammas nam tokko fakkeenyaaf ilkaan ofirraa baasa jedhee marfeen gartee waraananii qaama isaa ilkaan akka hadoochitee yookaan erga isaa hadoochitu waraannatuun rakkinaan qabu. Akkuma sanii dawaa unaniitiniin afaan kana keessa fakkeenyaaf yaalamuu yoo barbaade afaan ulanii meeshaa waan gartee unanii waan kana hunda isaa hadoochuu jira. Dawaa akkasiillee yoo fayyadame hadoochaadhaaf fakkeenyaaf yoo lulluuqate jechaadha. Afaan lulluuqate akka ilkaan isaa hadoodee achirraa immoo irraa baasuu ta'ee waan biraatu ta'ee dhaabuullee ta'ee yookaan isa barbaachisu taate lulluuqatuun suni dawaa ilkaan erga hadoochuu kana lulluuqatuun sooma isaa hin balleessu. Yoo gadi hin dabrin jecha. Akka gadi hin dabarre garuu eeguu qabaa. Sunis barbaachisaadha jechuudha. Akkasitti ofirraa eeguu qabaa. Bishaan lulluuqatuun silaa gartee funyaanitti ol fudhatuun beekamaadha inni gartee yeroo du'aa keessa akka ol hin dabarre bichaa ofirraa eega malee. Akkuma sana ammallee wanni sooma namaa hin balleessu jenneetiin irraa haasawaa turre irraa wanni gartanii karaa haqqee yoo isa injifatte yoo of hin haqqisiisin yoo haqqeen isa ka injifattu taate soomni isaa hin badu. Yoo ammoo tinuu lakki garteetiniin of haqqisiise qofa irraa gartee soomni isaa badaa jennee dubbannee jirra jecha. Tubboon gartanii garaacha isaa laaluuf yookaan achi keessa amaliyyaa godhuudhaaf itti galchanilleen yoo ka gartee tubboon kun rakkoo garteetiin ammoo tinuu dibanii waan adda addaa kan itti diban taate malee yoo waa hin dibatin rakkoo hin qabu. Gannaaf akka inni nama miidha jecha yoo kan itti diban taate waa dibani waan isaatti diban santu sooma balleessa isaa miti jechaadha. Kanaaf
wantoonni akkanaa kunniin hundi isaatu sooma hin balleessu jedhanii. Akkuma san nam tokko fakkeenyaaf ramadaana keessa dhibamee karaa gartee qaama isaa saalaa kan fincaaniitiin nama dhiiraa tokko yoo tubboo itti galchanii achi keessa ka dawaa wayii itti cuunfan taates takka immoo fincaan irraa baasuuf tubboo itti godhan illee taate wantoonni akkanaa sooma isaa hin balleessitu jedhanii. Kunniin waan sooma namaa hin balleessin irraahi waan sooma namaa balleessuuf waan sooma namaa hin balleessin addaan beekuun barbaachisaadha. Akkuma san nam tokko gartee tasatti adhaman isaa laalee darsii kallee dabarsii keessatti amma walaaluudha yoo gartee maniyyiin irraa bahe soomni isaa hin badaa jenna. Laalcha takkatti qofaan garuu soomni isaa akkanumatti takkatti malaalee yoo ka irraa bayan taate soomanni isaa hin badu. Yoo irra deddeebi'ee laaluudhaa fi xiinxallaa adda addaa gartee immoo waan kana keessatti amma gartee si ilaalee suuraa iyyuu haa taatu viidiyoo adda addaa haa daawwatu waan akkanaa daawwii irraa yoo taate khalaas soomni isaa hin bada. Laakiin tasumatti yoo ka ta'u taate ammoo soomni isaa hin badu. Maaliif gartee waan fedhiin isa injifattee akkuma nama gartee tasa ufaqqisi haqqeen gartee isa injifattee san tahe malee waan fedhii isiyaatiin sababa itti ta'een qabu takkatti achi ilaaluudhaan isarraa wanni bahe sun gartee sooma isaa hin balleessitu jedhanii. Maal ta'uudha inni akkuma nama gartee manaama keessatti waa irraa bayanii san ta'e qaama dhiqatee sooma isaa soomaa jechuudha. Akkuma san waan sooma isaa irraa hin balleessine keessaa maziin fakkeenyaaf fedhiin itti ka'ee maziin yoo ka isarraa gartee hin bahu taate maziin sooma balleessu jechaadha. Maniyyii gartee taphaa fi waan adda addaa yoo taate irraa baheetu balleessa malee maziin sooma hin balleessu jedha. Akkuma san ammallee mana waa gartee bukuura adda addaa manatti urgeessanii mana tokko yoo mana bukuurri yookaan wanni adda addaa manatti aarsanii mana kana keessa aarri kun isa dura aaree jira jechuudha. Isa dura gartee manatti aarsanii wittiin osoo manni ka urgaa'u taate akkuma san axira adda addaa namni gartee jettoo adda addaa ofitti afuufee nama deemu yoo walitti dhufee nama kana ziyaara ofiifuu yoo gartee hin godhate homa rakkinnan qabu. Soomni isaa hin badu jecha. Amma gartee aara fakkeenyaaf bukuura kana isuma bira taa'ee ofitti aarsee aarri sun afaan kaseenee buuqee aara kana kan dabarsu taate kuni gartee hin bada jecha ulamaa waan jedhaniif sanirraa fagaatuu qaba. Kuni gaa aara gartee karaa deemutu yoo tasa seenee fi yookaan ammoo waan urgaa'u tokko mana waan urgaa'u keessatti aarfame yoo seene uma sun rakkinnan qabu soomni isaa hin badu. Ammas dhiigni gartee adda addaa namarraa bahuudhaaf jecha dhiigni akka jenne kana dhiiga namaa kennuun odoo hin ta'in laaboraatooriidhaaf jecha yoo dhiiga kenne akkuma san waa isa waraananii dhiigni yoo irraa bahee takkaawuu ammoo tinuuhu nama funuunee dhiigni irraa bahee fi akka ammas marfee yoo waraanate marfee dawoomaa jechaadha. Marfee dawoomaa yoo waraanate dhiiga laaboraatoorii kennee takka marfee mootu dawoomaa yoo waraanate illee akkuma san gartee wayita si waakatu ilkaan isa dhiiguun mala kunniin kanaaf kan kana fakkaatu yoo isarraa bahee uma soomanni isaa hin badu. Waan gartee sooma balleessuu miti. Takka ammoo rakkoon adda addaa isa mudattee nam tokko gartee waa isa waraananii dhiigni guddaanuu yoo irraa bahee fakkeenyaaf dhiigni guddaanuu irraa bahuun mala namni akkasii sun gartee waa isa dhawanii waa isa muranii dhiigni guddaanuu yoo kan irraa bahu taate wanni bahe suni sooma isaa hin balleessu. Kanaaf waan kana gartanii akkasitti garaagarummaa waan sooma balleessuutiif waan sooma balleessinee kan ofirraa beekuun barbaachisaadha. Waan garii gartee amma durallee tuttuinee turre garuu kanaan wal qabsiifna. Wanni waliin qabsiifnu inni fakkeenyaaf oksijiina namni gartee asmii qabu ka gartee dhibee akkasiitiin gartee saniif saaxilamee yoo gartee ka guyyaa ramadaanaa keessa isa rakkisu taate isa ofitti afuufuun sooma isaa hin balleessu. Maaliif soomni isaa gartee wanni kun waan humna yookaan zaata gartee garatti yookaan garaachatti gad dabruun qabu saniifuu wanni gartee sooma isaa balleessu hin jiru jecha. Kanaafiyyuu sooma isaa balleessitu wantoonni akkasii sun yoo gartee ramadaana keessa illee fayyadamee dhawumaaf jecha ofitti afuufee akkuma isaan gartanii biyya keenya kana seenuu dhabuuf yookaan ammootu naannoo adda addaatitti biyya addunyaa keessatti beekamtuudha. Qilleensa haasofni keenya kun inshaallah bakka mara gahuu danda'a. Waan kanaaf wantoota gartee sababa dhibee adda addaatiif arraba faa jala kaa'atanii akkasitti qaama isaatiif faayidaa isaatiif
dawoomaaf achi jala kaa'atantu jira tazaatti wahii hin qabne jechaadha achuma jala kaa'atanii bayxee afaanuma keessatti dhumattu jira yookaan dhiigaa walitti dabalamtu jira jedhan. Arguuf saabaannu fakkeenyaaf biyya amma wanni akkasii jiraattu biyyoota akkasiitti wanni akkasii keessatti gartee dalagamtu yoo jiraatu taate sunis sooman balleessitu. Arraba jala kaa'atanii doktora namaa kennaa wanni kun gartee gargaarsa yookaan onnee dhawata onnee ta'ee waan adda addaatiif gargaarsa godha dhibee adda addaatiif yaalaaf achi jala kaa'atan suni inni wanni isa jala gartee akka cuunfamee gad dabru hin jiru baqeetumaan arrabuma keessaan gartee arrabuma jalaanii qaama keessatti baqee dhumata akkuma amma oksijiinni gartee qilleensatti jijjiiramu san inni akkasitti dhumata jedhanii wanni kun gartanii zaata waan hin qabneef waan gad dabru waan hin qabneef sooma namaa hin balleessu jedhanii kana gaa inshaallah warri gartee naannoo san jiru hin beekaa wantoota akkanaa kana sooma hin balleessan jechuu beekuu qabnaa jechuu baarakallahu fiikum. Waan gaa sooma balleessuuf waan sooma balleessine bitaa mirgatti addaan qabne akkanatti gara garatti ilaallee beekuun waan kana ofirraa baratuun yoo waan nu dhiban ammootu gaafatuun barbaachisaadha. Wantoota amma haasofnu kana keessa waan nu dhibe gaafatuun gaariidha. Fakkeenyaaf mana waa itti afuufanii waa aarri adda addaa duraanii gartee bukurri itti aarfamee jenne ammoo sigaaraa aarsuun sooma hin balleessa. Maaliifii aarri isaa sun waan gartee qaama namaa garaa namaa keessatti gad dabruuf waan zaata qabaatu gad dabre soomni isaa hin cabaa hin badaa jedhan. Saniifuu gartanii wanni kun sigaaraa yookaan ammoo tunuu shiishaa aarsuu fi wanna oksijiin ofitti afuufuun garaagarummaa qaba. Oksijiinni waan zaata qabaatiif wayituma san qilleensatti jijjiirama. Aarri ammoo tunuu aarri gartee tiniin sigaaraatii fi kashiishaa waan zaata qabu waan taateef kun sooma balleessaa akka walitti nu harkaa hin duunne. Marfeen gartee sooma balleessitu jennulleen marfeedhaan tun gartee gosa hedduun jirti. Dawaa kana doktorri hedduu hin beekaa. Wanni doktoroota islaamarrallee eegamu nasihaa uummata keenyaa godhuu qaban jecha. Maaliifi namni addaan hin beeku fakkeenyaaf marfeen nama sukkaara qabuuf kennamtu insuliinii garteetiniin isaaf kennamu nashaata adda addaatiif illee kennamuuf jirti. Marfeen hiddaan kennamtee qaama namaa irratti gartee dadhabbii adda addaa namarraa baasuu kennamti sun khilaafa qabdi jenna. Laakiin tadhiyanamumaaf kennamtu jira. Tadhiyanaaf kennamtu tun ammoo isiin sooma balleessiti. Gilokosiin gartee nyaata bakka nyaataa bu'uuf kennameef sun sooma hin balleessaa. Kanaafii gartee ka sooma hin balleessin addaan beekuu qaba namni. Hedduu gartee waan khilaafa hin qabne khilaafa qabdi jechuutu jiraata. Waan khilaafa qabu ammoo khilaafa hin qabdu jechuutu jiraata. Wantoota akkanaa kana ofirraa beekuudhaaf baarakallahu fiikum. Akkuma agarre ibaadaa ta'e keessatti nama agarre gaafannee nama gartee waan nu laaffisu fakkeenyaaf homaan qabdu rakkoo hin jiru waan adda addaa kana nuun jechuullee baay'ee nu miidha ibaadaa ta'e keessatti of eeggannoo guddatu nurraa eegama karaa waliigalatti fakkeenyaaf waan sooma balleessuuf waan sooma balleessine eegaa dhageenyeen boodatti irra guddaa wanni nurraa eegamu bakka ibaadaati. Ibaadaan ammoo qulqullina guddaa barbaaddi gara gartanii qulqullina kanatti nu geessu gartee garasitti deemuu irra nu wayya homaan qabdu maal rakkoo qabdi maal taati namaan jedhee namni gartee waan sooma namaa balleessuu fa'a nama uggisiisee nama dalaysiisutu jiraata. Waan khilaafa qabu ka gartee ulamaan hedduun ammootu lakki wanni kun hin balleessa jedhan fa'a maal rakkoo qabaa miti dalagaa namaan jedhee itti nama oofuun fa'a ni jiraata. Wantoota akkasiisan irraa fagaatuu fi irraa of eeguun barbaachisaadha. Baarakallahu fiikum. Maaliif wanni ibaadaadha. Ibaadaa keessatti homaan qabu jennee dalaynee waa qabdi jedhanii guyyaa qiyaamaa waa qabdiidha yoo fuula rabbii kennaatitti itti rakkanne rakkoo taati. Masalaa akkanaa khilaafa qabdu keessatti gara khilaafa jalaa baanuun goruun barbaachisaadha. Maal ulamaan kenna maal jedhanii al-khuruuju min al-khilaafi mustahabbun jedhani. Masalaa gartee ulamaan irratti wal dhabe keessatti gara silaa gartee khilaafa jalaa nama baasu san goruutu irra barbaachisaa jedhan jechaadha. Baarakallahu fiikum darsii kenna kaarraa kanumaan geessinaa. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.